nama maraataa maal hubatta? Nama maraataa waneen hubadhu hedduudha. Maraataan kaafuun ka jaalatee maraatee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفت طافي خبجمتوتا أفنان أوروتوب أفنان أوروت جتشو دا عرنتنا سجنتا مال هو بتكنجو مي جديد تكيمو سجنتان تيتا عرنتنا اتسي أفيري جتشو دا سجنتان تون مال هو بتتنجتو مال هو بتيجو أكو بيكا متجا وان تاتي مال هو بتجزيش جانو لبيتي جتشو دا مي جديد duraan dursee osoo sagantaa maal hubattatti hin seenneen duratti jechuudha. Daawwattootaan maal jettame? Egaa ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Afnaan Orootuu hundi keessanuu baga jiraattanii inshaallah killee baga jiraannee isin jenna. Egaa immoo Afnaan irraan tanaa asitti na affeertee na yaamuudhaan hedduun isii galateeffadha. Akkasuma gama qophii isii maal hubattaa jette sanitti dabarsite akka itti dabarru isumaan gaafadha. Egaa mee hordoftoota fi kabajamtoota keenya jadiid tuub takki immoo afran qallootu bisa? Jadiid tuub ja'ama jadiid tuub chaanaalli isaa jadiid tuub kan ja'amu jechuudha dhaqaa subscribe like share godhaa fi mee jadiid sagantaa kanarraa jechuudha. Sagantaan tuni maal hubattatan jettu? Duraan dursee mee gaafi fi deebii sagantaa maal hubattaa tanas seenutti mee duraan dursee atumtuu mataa keetirraa maal hubattamee kanatti? Ani ifirraa takkaallee beetti nama kanallee nan gaafanne haasawallee takkaallee haasawee hin beeku nan awwala akka namoonni beeka jechuudha atillee nama beekta. Ani ifirraa waniin amanu wanni hubattu wanni ifirraa hubadhu itti amanamu jadiid ta'uu beekuudhaan ifirraa hubattee jechuudha. Jadiid ta'uu ilma Abdallaa ta'uudhaan ifirraa hubattee jechuudha. Egaa mee hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaafiin jadiidiif dhiyeessituni isinoo mee mataa keessanirraa maal hubatta kan jiru akka koomentii jalatti naaf deebistan abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Mee jadiidtu itti aansuudhaan telefoonuma fayyadamtu kanarraa maal hubatta? Telefoonarraa hubadhu kanama. Telefoonuma harkaa qabu kanarraa wanni nan hubadhu. Bakka waa hunda naa taate sinammaa gizeen kophaa jirus na bobbaarsiti. Kanaafuu saahiba kiyya tokko jechuudha. Ani jireenya kiyya keessatti amma yeroo ammaa kanatti wanni nan fayyadamu telefoona waan ta'eef bakka namni jirutti na fayyaddi. Saahiba bas saahibummaa irraa hubadde. Telefoona keetirraa saahibummaa hubattee jechuudha. Yoo barnoota fadhe seenee irraa baradhaa. يعني وأنت خوان ببدي سينا قافتوس ديم تاني درجة توامي كرر ببدي أركتات هنافو سفة يديه شو. إيه مي هرد ستة في خبجمتو تخينيا سكن تامل هو بتكاتر إسنو مي تلفون ما خيسنا رامالك هو بتن كومنتي جرت أكنا بريستن أبدي قدار سن الراكب يجورا مي جديد توب مي دران درسيت جودا مسكين مرة ما هو بتا. الله مسكين مرة. مسكينuma gaakuma saabonni rasuulallee iddoo abaaranii oduu nama taatanii jeesnaa jechaa turanii miskiinummaan jibbaa waan nama barsiiftuuf namni miskiinummaa keessa wal jibba jibbummaa irraa hubadha. Miskiinummaan jibbummaa irraa hubatta. Jibbummaa yoo namni saltaa nama tokko yoo qabaate nama iyyuu jaalataa yoo qabaanne immoo namni sillee jaalatu hin jiru atummaanuu افتفت وانجا سوتيجو مسكين ما نتشين سجيسي ربي نور اللي عقبو نما خيني اللي ربي تاخنو جا مسكين ما ربي نافقيسو مسكين ما جيبون ما راود إيه قامي هردفتها في خبجمتو تخينيا مي إسينو مسكين ما رايتو إني أكما تايسايتي وبنو مسكين ما إثني بسجرة إسينو مي مسكين ما را ما هو بتن وان إسين مسكين ما را هو بتن أكو كومنتي جرت ناف بريستن أبدي قدان إسن راقب يجونا مي هاي خرا قافتين يتاين تهادي منو جديد مي مسكين مرة تجار مرة وما ربط تجار مرة نمنيو تجارته ما اللي راهو بط المينا ما يو تجارته
Allah tujjaara yoo ta'e. Intee jirti maalirraa hubatta namni yoo qabaataa ta'e maalirraa hubatta? Qabaataa yoo ta'e qabaataan kun amma gam lamatti tokko ni boona kun ammoo waan kanneen san rabbiitti yaadatu jira irraa yaani jannataan itti argata jechuudha zakkaafaa irraa baasee sadaqaafaa irraa baasee tujjaarri walii lama waan ta'eef tujjaarummaarraa bakka takkatti tana dhiisi takkatti tana. Mahimi waan mataa hubatte himi waan mataa keetitti irraa hubatte hunde himi waan takka sodaate. Tujjaarummaan bakka raaha galbii raahaa irra kattaa jechuudha gama biraatiin. Egaa tujjaarummaa irraa jechuudha ati akkama gama keetitti gama kijaatti raahaa qalbiiti jechuudha. Maaliif amma gama kijaatti yoon harkadde irraa waan rabbiin daganyeef jecha raahaadha jechuudha. Atillee waan barbaadde waan harkatu jecha tujjaarummaan raahaa talgalb raahaa tarroo tajaajila jechuudha. Egaa mee hordoftoota fi kabajamtoota keenya tujjaarummaa irraa maal akka hubattan isin warreen biyya ambaa keessa jirtan warreen tujjaara bira hojjetan takki immoo warreen qabaataa agartanii biyyattis jechuudha arkitan hubanna waan irraa hubattan tujjaara irraa akka komitii jalatti naaf barreessitan abdii guddaan isin irraa qaba jechuudha. Egaa mee jadiid karaa qophii taanitti haa deemnu jechuudha. Hiriyyaan ta'e akkaan jaalattu, akkaan kabajju, akkaan amantu, taniin fuudha jettee qophii irra jirtu ni amantee jechuudha hiriyyaa ta'e. Nasiba gabbaatee ati kararra deemu, nasiba ati gabbee isi kabiraati wajjin qoflaa taphachaa kararra deemu yoo argite taate maal irraa hubatta? Ta'an akkaan jaaladhu. Isiinoo na jaalatti misira taatudha. Isiin si jaalatti, atis ni jaalatta lubbu walii baastan jaalatti teessan ta'a addaati wal fuudhuudhaaf qophii irra jirtan qophii tumurtanii jirtan. Akkuma nasiba gabbaatti isi kabiraati wajjin qoflaa taphachaa bashannanaa deemu kararratti agartaa jechuudha. Yeroo san keessatti maal irraa hubatte sirra? Yeroo san keessatti gaa waan gidduu jaalatti isii jirtu gidduullee jirtuuf jecha obseetuma maaliif jarjaree yoo inni sun obboleessa ta'een beeka. Yoo inni sun misirataaf yaani ni jira namni kun kan jaalanne akkanumatti saayibumaa wal jaalatantu jira. Yoo san taateen beeka dura deebee si gaafadhee tumteef qabee jechuudha gara yookaan gisee biraa si gaafadhee tasgabbaa'ee akkasitti baafachuudha. Onni ati raawwatte. Egaa mee gisee sanii jarjaree waa mee kan balleessa jechuudha. Egaa mee hordoftoota keenya isinillee kunoo hubannoo isaa isiniif ibsee jira. Akkasumatti isinis waan irraa hubattan warreen dargaggeessaa jechuudha. Komantii jalatti akkanaaf barreessitan abdii guddaan isinirraa qaba. Mee karaa qophii teenyaatti haa deebinu. Karaa kee deebi'eetiin jira. Mee gaafiin teenyatti aantu jechuudha. Ati jechuudha akka nama tokkootti. Haadhaa fi abbaa keetirraa maal hubatta? Haadha abbaa kiyyarraa moo? Haadha abbaa kiyyarraa jireenyummaan kiyyaa isaanitti hidhaadhaan. Waan irraa hubatta? Abbaa keetirraa waan hubattu haadha keetirraa maal hubatta? Abbaa kiyyarraas abbaa ta'uudhaan na badhaa. Haadhatti jarree haadhuma naa taatee na guddisuu saniin irraa badhaa. Jechuun jaalatti isaanii waan itti madaalamtu takka hin jirtu. Bakka jiree haadha abbaa waan itti madaalamtu takka hin jirtu. Egaa mee hordoftoota akka kabajamtoota keenya akkuma jadiid hubannoo isaa ibsatti isinoo mee haadhaa fi abbaa keessanirraa maal hubattan? Haadha keessanirraa maal hubattan? Abbaa keessanirraa maal hubattan? Komantii jalatti akkanaaf deebistan abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Mee karaa sagantaa teenyatti haa deebinu. Jadiid karaa sagantaa teenyatti yoo haa deebinu taate jechuudha. Mee ati akka nama tokkotti jechuudha. Hiriyyaan kee akkaan jaalattu akkaan kabajju. Akkaan jaalattu akkaan kabajju jechuudha. Ballamtee ballama sanirratti fardii ballamtee ballama sanirratti yoo kasiif hin argamin maal irraa hubatta? Ballama ni dhufanaan jee yoo kanaaf taate yoo saayiba kiyya cimaa ta'e Allah kan godha. Deebisumaa silaafii kana. Dhiisuufis saayiba kiyya garuutu waan takkaa jira laalama. Waan hafeef san dura yoo inni baruu qaba yoo wanni isaan bisaa jiraatte misirtaaf
Adabbansa yamani hati ada mana warra fakabati hati warra sasa yor kiti jini sadi baduraka sabu ma tini tana tini nuti wal faamna wal dibni kana rakina yawe iran kutab yomu rakina male hafe san sahiba miti iran muleju إيجامي أردو فتاة خبجة متخيني إسن اللي لكسمتي قافين وان الديب تيجر تفجتها وان راهو بتان أكلوا ديب ستان أبدي قدام كبايتولا مي المينا ما تكو هو الجب ما راهو بتان ولا من ثم ما لقول سنة والجبني درانو والجارني تجود إيجامي أردو فتاة خينيا في خبجة متخينيا مي إسنو المينا ما هو الجب جبس سن رامال أكو بتان أكنا بدي بستان أبدي قدام سن راقبة مي جديد نمني تكويت شولا أكل ما تلفاخي يو خي سهينا فتاتي ما يرى أكسهينا في يو خي مبين تاتي ما للراهو بتا مجالتي أيوة ما وننتنا فم مالي وننتنا بيفسن يا نجالته من التنا يجون إرجاك إنتاني إرجاك إجزين سنجو جارلة إنتاني جارلة تيجي نوما عادي تكي والبيترين خدران والجبيسو ترتان خدران أكا جاري جرين جاري والجراج ترتان ويا خير ساعة والدبدنية تلا والدبين أسمى جرتو سينا في كلا نما خنا أكملتين أراسا سويانة درنكو أكملتين مفتشيسا كرهنا فاتين وقاسي دفو مال راهو بات وادي رامو فكسن يدي بيريس Anu garan gubatu malif gammachuuti yoo hin barbaanne jecha hin namni sun an dirqama gammachiisu barbaada hamu shakkanni gammaduuf an gubachuun qabu an gammadee aaroo bade malif gammachuuti janfadoo minni maal na qereessan egaa mee hordoftoota bakka bajamtoota keenya isinoo mee nama jireenya gaarii wajjin jirtan takkii immoo ka jireenya wajjin dabarsitanii wajjin nyaatanii dhuuddan guyyaa keessaa kee yoo akkanumatti isinitti hinaafu ta'e maal akka irraa hubattan komantii jalatti akkanaaf deebistan abdii guddaan qaba jechuudha. Mee jadiid karaa kee deebi'u namni tokko akkanuma lafaa kee maqaa kee yoo si xureesse maal irraa hubatta? Gaaf tokko nama maqaa kee xureessisan animaatu duraan wajjin gaarummaa hojjetee jechuudha isaa. Sanirra deebi'ee kan arrabsu kan maqaa kee xureessu deemi. Nama kana kan godhan itti yaadame daawwattoota keenya irra daa'imman maaliif nama dhibdi lakkitti saayiba guyyaa keessa maqaa keenya xureesse maqaa yoo kijibu taate misirataaf yoo kijiban kana xureessu taate xurimmaa sanuun qabu ittimaan dhiise jechuudha. Ifama amantummaa waan qabduuf ifin jiraatte ifin boonuu qabda. Ifin boonuu qaba. Maqaan tuqaniidhaaf amma maqaa kiyya maana xureessan kan xuraayin jee lallabuun qabu. Maqaa kee Oromoon maal jettee maqaa fi faarsus abbaadha maqaa fi arrabsus abbaadha jettee Oromoon. Saniifuu mee hordoftoota fi kabajamtoota keenya nama guyyaa keessaa saahibni guyyaa keessaa waliin muffattanii maqaa keessi xureessu maal irraa hubattaa jechuun komentii jalatti akkanaaf deebistan abdii guddaan isinirraa qaba. Mee jadiid jireenya keetirraa maal hubatta? Jiraachuu keetirraa? Jiraachuu irraa inni hubadhu Rabbiin jiraachuu hubadha. Rabbiin maan jiraachisaa jira. Yoo inni jiraannu takkitti tana qofaan hubadha. Maaliif gaafa meeqa rakkatta Rabbi natti jalaa baata. Yoo gammaddees alhamdulillah jetta. Kana hundi waan jireenya kee kun Rabbi irratti hidha jechuudha. Yoo jireenya kee hin jiraanne yoo Rabbiin jiraanne jireenya kee kun hin jiru. Kanaaf Rabbiin jiraachuu irratti isaan hubadha jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya mee isinoo jireenya keessanirraa maal akka hubattan komentii jalatti akkanaaf barreessitan abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Mee sittas deebiitiin jira jechuudha. Daawwattoota irraa maal hubatta? Daawwattoota irraa nu hubadhu yoo isaan kun nu ilaalaa namni amma nu ilaalaa jiru kun hin jiraanne nutis hin jirru jechuudha. Isaaniin jirra kanaafuu isaanummaa nu haa jajjabeessanii egaa laayikii 10,000 gaafadheetiin jira. Kan nu jaalatanis komentii jalatti nu barreessitanii laayikii heddumeessaa komentii babbareedduu laattan nuti kan diraama adda addaa isin qopheessinu
akkas nu gootu nu kakattabuu qaban jiraatanii jaan hanganuma. Egaa mee isiniif ibsee jira waan isinirraa hubate jechuudha. Mee jadiittu nama maraataa maal hubatta? Nama maraataa waneen hubadhu hedduudha. Maraataan kaafuun ka jaalatee maraatee jira, ka dhabee maraatee jira, ka obboleessitti maraachee jira. Kanaafuu maraataa jechuun رفعت القلم عليه جهرة وانت كتابة كيستوي خنمان رابط تكن قبل مرات خجال الله في النمر مي ورد فسدت خوجم تو تخين يجودا يسينو مي وما فينا كوبيا كمين في الديتشو كسينو لو كوبين تو ناكي سمبو ارتو ابدي بدان قبا مي يسينو مرات الرامال كوبتان يو يسينجي كومنت جلد عكنا بريسيتان ابدي بدان يسين الراقبه يجودا مي جديد كوبي تاني تو مرارغي نيجر جچودا نما فيا قبو كوچو خيسن مراتم يولالت فيا قبا يولالت ما وچو خيسن مراتي جرا ما يرامو بت سن كوچو خيسن مراتسن فيا قبا يولالت كوچو خيسن مراتي ودو فيا قبو وچو خيسن مراتي آخر में बेचने का वाला जामा रहती सब बांधे लाले कैसे फैसना सनी से रखने में साथी रखने में इसम देते इसमें बेखा सनम राम बड़ा मालिक नम वन ने या उठ मधु फतेह जुरु मराते इसमें बेखा मिसन مسافر أنا فو إسارة بها غرغارون جا إيه كمان ورد تو تابي خوجم تو تخينيا خا مراته وچو دربه ديمو في خوچو خسم مراته جدو مراته ماره دورة جاني سنيفو غامي خوچو خسم مراته سوان الراهو بطن أكا كومنتي جلال نافدي بستان أبدي قدان سن الراقة بيچودا مي جديد قرا سغنتا تانيا تستيب جديد جلال الرحمن هو بطن جلال الرحمن هو بدو والأمنتم جالة جتون مش سين جالة جتون كفودون تاني نقوم سني وان جراي جولا تيمني والجالة تاني جتولا جالة جتون بقى يو جالة تنجلاني الدنيا ما تنو جالة لا يو جالة في جبا كفاجران سلا جالة تتونس وليه دولا أكاس جالة جتون والأمنتم ما نقوم سوى ولدبجولا إيه قامي ورد تو تافق بجمتو تخينيا جالة الراو مال هو بطن جالة تمال أكتاتي أكا كومنتي جالة تنافر ريستان هو بلنوتي سن عبدي قدان سن الراقة بيچولا مي قبين تيني تام ما يتي يچولا نما شكرا مال هو بطن بلا شكرا نما شكرا إيه نما كلمتي نما شكو مانا كوليا كبو نما ما شك جارتي ساتو نما نجياتي ساتو إني دريني ما يساخيزتو نما شكايتو سنجا كماري فوجي لساني خوچو كيسم مراتي سو كاكاتيجو ديفين تسلا خوچو كيسم مراتي سني ديفين كم مالي سني شاكين أبارسة تقبا مالي في نما كنا دو نوبنا دورتو كمل لفاقات شكته هندا مش نم تكو شكو درا وانا لا شكتو سن درا قرتي لالو إجازبو دو شكته لو ماركون كبو برو كمل لفاقات شكون سم مراتي خوچو كيسم مراتي ربي سافيسو إيجا قبين تاني تعرّان تنا فكرتي قبين تاني مال هو بتاع هردو سافي خبجوم تو تخيّا جديد توب يروي ساك علي دبرسي عشان أركم ساتف هدو تكانجل تو فردا مي بعد أنت فردفتو تاونين ندامو أفنان والله هدو نما خبجة مالا إيجا كسمة جمّتشي ساينس نينجا أنك جنافون كورينا اسمه نرى جمّتشي سارا والله ساينس ولا والله نرى جمّتشي سارا نسنينجا هورا بولا أوروموتينيا جوادا نجنا دابدا سني سكسمتي هورا بولا سبسكرايب وما شنتم بعد تكفيستين سنغافر إيجا أردت تسافي خواجم تو تخينيا كوبين تاني تمال هو بتاع تعرّان تنا فكرتي هنگو كوبي براتي ولد ديبنتي نفانا تران أخير راخينيا نجين نفترا باي باي